Vaayirasiin Maarbarg Afrikaatti mudate yaaddoo fayyaa ta'e. Daballiin gatii boba'aa qaala'insa jireenyaa ammeessuu akka danda'u ogeeyyiif bitattoonni akeekan. Dhaabbati mootummoota gamtoomanii hojii gargaarsaa naannoo Amaaraatti gaggeessu yeroodhaaf akka dhaabu ibse. Libaanos Hizbollaa of keessaan baastu taanaan akka Gaazaa barbadoofti jedhannaa taanaahun. Kunneen mata dureewwan oduu keenyaati. Akkam jirtu hordoftoota wiirtuu miidiyaa oduu sa'aatii kanaan isinitti hima. Ani Yoonaas Mangashaati. Vaayirasiin Maarbarg Afrikaatti mudate yaaddoo fayyaa ta'ee jira. Rwaandaan ammoo vaayirasii kanaan biyya hubamaa jirtu akka taatetu himame. Biyyattii keessatti dhibeen kun akka lakkoofsa Awurooppaa fulbaana 27 irraa eegaluun lubbuu namoota 12 kan galaafate yoo ta'u, namoota 49 irratti immoo vaayirasichi mul'achuun mirkanaa'eera. Rwaandaanis vaayirasii kana qolachuuf hanqina ogeeyyii fayyaa akka qabdutu himame. Vaayirasiin kun guyyoota 8 hanga 9 gidduutti yaala argachuu yoo baatan lubbuu namaa akka galaafatutu himame. Dhaabbati fayyaa addunyaa akka hubachiisetti vaayirasichi biyyoota ollaa Rwaandaa kanneen akka Yugaandaa, Tanzaaniyaa fi Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti akka hin ceeneef daangaan cufamuu akka qabu akeekkachiiseera. Ministeerri fayyaa Rwaandaas vaayirasii kana to'achuuf guyyaa lamaan dura talaallii ittisa ogeeyyii fayyaaf dursee kennuu beekseera. Hagammaattis biyyattiin talaallii vaayirasicha ittisuuf oolu doozii 700 dhaabbata deeggarsaa tokkorraa argachuun himameera. Akeekkachiisa dhaabbata fayyaa addunyaa bu'uureffachuudhaan qorannoo Keeniyaatti dhimmicha ilaalchisuun godhameen hanga ammaatti achitti akka hin mudanne eerameera. Vaayirasiin Maarbarg Afrikaa keessatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1970 keessaa giddugalaa fi dhiyaa Afrikaatti mudate kan ture yoo ta'u, dhiyeenya kana Rwaandaatti mul'achuun immoo biyyoota dhiyeenya baha Afrikaatti argamanitti mudachuun haaraa ta'uun eerameera. Dhaabbanni fayyaa addunyaas vaayirasii kana to'achuuf Rwaandaa cinaa akka dhaabbatu beekseera. Vaayirasichi dhukkubbiinsaa Iboolaan kan walitti dhiyaatu yoo ta'u, dafee galaafachuudhaaf dhukkubbiinsaa caalmaa akka qabu himameera. Akka dhaabbanni to'annoo fi ittisaa dhibee Afrikaa CDC beeksetti namoonni vaayirasichaan qabaman hedduun ogeeyyii fayyaa ta'uu eere. Mallattooleen dhukkubichaas mataa dhukkubbii, ho'a qaamaa, garaa kaasaamaa, ol deebisuu fi dadhabbii qaamaa faan isaan muraasa akka ta'e himamee jira. Ka'umsi vaayirasichaa simbiraa halkanii fi dhiiga nama vaayirasichaan faalameerraan akka daddarbu himameera. Sekireetaraatiin hawaasa baha Afrikaa rakkoo kana qorachuudhaaf qindoominni cimuu akka qabu dhaameera. Tattaaffii kanaan cilattis bulchiinsi Baayidanii fi Haaris doolaara miliyoona 11 ramaduun himamee jira. Ameerikaanis deeggarsa kan itti fuftu akka ta'ee fi giddugalli ittisaaf to'annoo dhibee Afrikaas ogeeyyii gara Rwaandaatti ergu beeksisee jira jechuun Afrikaan deemi'eesteefeer wabeeffachuudhaan OBN'tu gabaase. Daballiin gatii boba'aa qaala'insa jireenyaa ammeessuu akka danda'u ogeeyyii fi bitattoonni akeekan. Gatii boba'aa irratti daballii mootummaan yeroorraa gara yeroo taasisaa jiruun gatiin liitira tokko al tokkotti birrii 8 akka dabalu taasifamee jira. Gatiin boba'aa liitira tokko birrii 82 fi saantima 60 ture onkoloolessa 8 2024 irraa kaasee birrii 91 akka ta'u taasifamee jira. Akkasumas gatiin gosa boba'aa diizilii qarshii 83 fi saantima 74 ture birrii 90 galee jira. Gatiin boba'aa dhibbeentaa 10.3 kan dabale yoo ta'u, kan diizilii immoo dhibbeentaa 7.8 dabalee jira. Ogeessi dinagdee maqaan isaa akka hin eeramne gaafate Addis Istaandaard dubbisee akka itti himetti daballiin gatii boba'aa qaala'insi jireenyaa akka ammeessu himee jira. Seenaa darbe irraa akka hubannutti daballiin gatii boba'aa irratti taasifamu qaala'insa jireenyaa waliin hariiroo qabaata. Daballiin tibbana taasifame qaala'insa jireenyaa ammeesseera jedhee jira ogeessi kun. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hojii gargaarsaa naannoo Amaaraatti gaggeessu yeroodhaaf akka dhaabu ibsame. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gargaarsaa nyaataa dabalatee hojii dhiyeessii gargaarsaa naannoo Amaaraatti taasisaa jiru dhaabuuf karoorfachuu ibsee jira. Dhaabbatichi murtoo kanarra kan ga'e naannichatti haleellaa hojjettoota gargaarsaa irratti raawwatamu dabalaa dhufuu waan isa yaaddesseef ta'u Reuters gabaasee jira. Reuters sanada dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa arge jechuun akka gabaasetti haleellaa hojjettoota gargaarsaa naannoo Amaaraa keessa socho'an irratti raawwatamu sadarkaa yaaddessaa ta'erra gahee jira. Bara 2024 ji'oottan baha jalqabaa keessatti hojjettoonni gargaarsaa 5 ajjeefamuu isaanii ibsee jira. Hojjettoota gargaarsaa ajjeefamaniin alattis hojjettoonni 10 madaa'uu 11 ammoo ukkaanfamuun himamee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sochii gargaarsaa naannichatti gaggeeffamaa jiru dhaabuuf murteessee hordofuun dhaabbileen gargaarsaa hedduun murtoon kun lubbuu namoota miliyoona 2.3 gargaarsi nyaataa isaan barbaachisu balaadhaaf saaxilaa jechuun mormanii jiru. Dhaabbati mootummoota gamtoomanii hojii gargaarsaa naannichatti gaggeessu eegaluun dura hojjettoonni isaaf wabii nageenyaa akka kennamuu fi haleellaawwan hanga ammaa raawwataniif qorannoon walabaa akka gaggeeffamu gaafatee jira.
godina Harargee lixaatti balaa sigalafaa mudateen haadha ulfaa dabalatee lubbuun namoota 9 darbuun himame. Godina Harargee lixaa aanaalee gubbaa qorichaa fi shanan dhugootti balaa sigalafaa fulbaana 28 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mudateen waliigalaan lubbuun namoota 9 darbuu koominikeeshinii godinichaa gabaasee jira. Aanaa gubbaa qorichaa ganda jarjareetti sababa rooba cimaa dhiyeenya kana roobaa jiruuf hordofuun sigalafaa mudateen lubbuun namoota 4 darbuu bulchiinsi gandichaa akka beeksisetu himame. Bulchaa itaanaan ganda jarjaree obbo Muhammadin Abdurrahman sigalafaa kun kaleessa waaree booda naannoo sa'aatii 11:20 mudachuu himan. Balaa kanaan shamarran 3 fi haati ulfaa tokko bishaan waraabaatu jiranii lubbuun isaanii darbeera. Haaluma wal fakkaatuun balaa sigalafaa kun aanaa shanan dhugoo ganda maayiraa lalisaatti mudateenis lubbuun namoota 5 darbuu bulchiinsaanichaa beeksisee jira. Balaan sigalafaa kun rooba cimaatti banaa roobaa jiruun kan mudate akka ta'etti gaafatamaa waajjira bulchiinsaanichaa Adam Abbas himanii jiru. Aanaalee godina Harargee lixaa iddoo garaagaraatti mallattoon kun mul'achaa jiraachuu kan eere koominikeeshiniin godinichaa uummanni naannichaa iddoowwan lafa sigigaaf saaxilamoo jedhamanii shakkaman irratti jiraatan of eeggannoo akka godhan hubachiiseera. Yeroo dhiyoo as balaan sigalafaa kutaalee Itoophiyaa garaagaraatti mudachuun lubbuu namoota galaafachaa jira. Baatii adoolessa darbee godina Goofaatti balaa sigalafaatiin lubbuun lammiilee 257 galaafate hordofee manni maree bakka bu'oota uummataa gadda biyyaalessaa guyyaa 3 labsuunsaa ni yaadatama. Odumaddeen alaatiin ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu uummanni Libaanos Hizbollah of keessaa qulqulleessuun biyya isaanii akka Gaazaatti barbadaa'u irraa akka of oolchan ofii isaaniis dararamuu jalaa akka of baraaran dhaame. Netanyahuun wayitaa loltoonni isaa hedduun gara kibba lixaa Libaanositti ramadamanii duula waraanaa gaggeessaa jiranitti qibxata kaleessaa onkoloolessa 8/2024 akeekkachiisa kana dubbatan. Israa'el Hizbollah irratti duula banuu maqaa jedhuun kutaalee Libaanos kallattii kibbaan jiranitti loltoota kumaan lakkaaman bobaasaa jirti. Humni waraanaa Israa'el haleellaa wixata darbee raawwateen qofa miseensota Hizbollah 50 ajjeesuu ibsee jira. Sa'aatii 24 darbe keessatti immoo haleellaa Israa'eliin namoonni 36 du'uun 150 ta'an ammoo madaa'uu ministeerri fayyaa Libaanos ibsee jira. Kana gidduutti Hizbollah ammoo rookeetiiwwan hedduu gara Israa'el magaalaa Haifaatti dhukaasuudhaan namoota 12 madeesse. Netanyahuun ergaa viidiyoodhaan kallattiin uummata Libaanosiif dabarsaniin waraanaa yeroo dheeraa akka Gaazaatti barbadaa'uuf dararamuu dura Libaanos baraaruudhaaf carraa qabdu jedhan. Sinittan hima yaa uummata Libaanos waraanni kun akka xumuramuuf biyya keessan Hezbollah jalaa walaboomsaa jedhan. Netanyahuun nama hoogganaa gameessa Hezbollah Hassan Nasrallah bakka bu'uu ajjeesuus ibse. Boodarra garuu ajjeefamuu Hashim Saifuddin mirkaneessuu akka hin dandeenye waraanni Israa'el ibsee jira. Hezbollah haleellaa Israa'el torbee 3 darbaniif walitti aansuun irratti raawwataa jirtu dandamachuun ammallee dura dhaabbataa jira jedhe BBC. Haleellaa kanaan hanga ammaa namoonni ajjeefamuun isaanii mirkanaa'e 1400 akka caalan qondaaltonni Libaanos himanii jiru. Waraanni kun namoota miiliyoona 1.2 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqisee jira. Israa'el sababa waraana Gaazaa walitti bu'iinsa daangaa ishee karaa kaabaa mudatuuf filannoo ofirraa ittisuu irratti cichaa turte. Haleellaa misaayilaa diroonii fi rookeetii Hezbollah raawwatuun lammiileen 1000 lakkaaman kanneen kaaba biyyattii irraa buqqa'an qe'ee isaaniitti deebisuuf akka qabsooftu ibsaas turte. Haa ta'u malee walitti bu'iinsi kun Hamaas onkoloolessa 7/2023 daangaa Israa'el ce'ee haleellaa raawwachuu booda garmalee hammaate. Wayitaa Hamaas haleellaa raawwattuu bariituu isaa onkoloolessa 2023 Hezbollah ammoo kaaba Israa'el irratti haleellaa raawwate. Lammiileen Libaanos qe'ee isaaniirraa buqqa'an magaalaa Beirut keessa bakkee keessa jiraachuuf dirqaman jedha maddii Reuters suuraadhaan mirkaneessuun gadhiise. Haleellaa wixata darbeen ajajaa Hezbollah Suleeyi Hussein ajjeesuu ibsee humni waraanaa Israa'el Hezbollaan kanarratti homaa hin jenne yoo mirkanaa'e garuu ajajaa Hezbollah dhiyeenya ajjeefame ta'a. Hassan Nasrallah dabalatee ajajoonni Hezbollah buleeyyiin hedduun haleellaa Israa'eliin dhumanii jiru. Qondaalli Hezbollah olaanaan Hashim Saifuddin jedhamu eessuma isaa Hassan Nasrallah bakka bu'a jedhamee eegama. Garuu erga Israa'el haleellaa qibxata kaleessaan nama kana ajjeeseera jettee hawaasatti mul'atee dubbatee hin beeku. Dubbii himaan humna waraanaa Israa'el Daani'eel Hagarii qibxata kaleessaa wayita ibsu Netanyahuun qondaalli Hezbollah kun ajjeefamuu ibsanis humni waraanaa garuu ajjeefamuu isaa mirkaneessuu hin dandeenye jedhe.
Hoogganaa ittaanaan Hizbollaa Israa'el ajjeeste jettu kun bakka hin beekamnerraa wayita ibsa kennu loltoonni isaa ammallee cimanii humna Israa'el dura dhaabbachuun akka falmatan dheere. Isaanuu baajirra waraanicha akka dheeratu gochuudhaan jedhanii magaalonni hedduun misaa'ila keenya jalaa kan ba'an hin jirani dandeettiin keenya amansiisaa akka ta'e isiniin mirkaneessinaas jedhan. Hizbollaan kanaan dura hanga waraanni Gaazaa dhaabbatutti Israa'el lolurraa duubatti akka hin jenne ibsaa ture. Hordoftoota wiirtuu miidiyaa oduu sa'aatii kanaaf jenne goolabnee jirraan Yoonaas Mangashaan ture waan hordoftaniif galanni keenya guddaadha nagaan nu ta'a.